Woman akka garbage kina galcheeti biyya alaa keessatti kan inni kun galcheeti mana najaayee gartee mana isaatiin mana gimbanyaan irraa diige farse bulanne kriteria farse bulanne guttot kijiba keessa dhaaba kijiba keessa galgaltan maal keessa biyya keessa jira wallahi maali keessa ribollon qotina kabajaa godha ne jal bobbas obs munira imam sanu asfarara mootummaa keenya sammuu beekanii mootummaa keenya seeraan nuuf dalagu jira waa meeqa dalagu jira dhuufuu ta'isan achi deemtanii gargaarta maal si dalagee beeku waa hedduu naa dalaginaa dalagu sabaqiyyaaf dalagaa jira waa meeqa harka dhibbata qaba harka qaba silaa mootummaan jiraate ati ganda wattarra deemta qarqarra deemta muutna godhin hamza muutna godhin halas fitaddo ayye haasee fitaddo munira namnu ndimiti ragoda ayye munira fitaddo farsinutti mo lakki fitachuu miti ani maraatuun taane nama fayyaa qabu gartanii alagaa dura nama qaqqabdanii mootummaa keenya qeeqaan oolina namni gidee dhugaa walitti himee wajjin jira oromooti arraantana munira walaa qabanyu yaada deeme mana keetiraan yaada dabarfachuu barbaadu dabarfadhu halas yaani jechuun namni taayimii qabaa mi deeqaatis fudhadhu namni hundi fudhatee yaada isaa dabarsu wal mormi as naqaba achi naqaba irra jirru namu deeqaa shan fudhatee yookaan deeqaa sadi fudhatee yaada dabarfachuu barbaadu yaada dabarfatu wali wacuu fi kana jiru abbaan faarsu barbaade achiin faarsa abbaan qeequu barbaade way gaafii si gaafadhaati hamza gaafii si gaafadha nin fitadhaqa abbaan ambilisoome jee mataa isaatiif bilisoome abbaan ambilisummaan arganne jee gaafii gaafachaa jira abbaan qeequu barbaade asiin qeeqa abbaan faarsu barbaade asiin faarsa kun ati nama haddaduu fi ati daangaa nama kannuuf biraame kun kanaafuu yaada dabarfachuu barbaadu dabarfattee namoota taayimii deeqaa shanii fudhatee akkaati mana qabdutti mana qabaa gabbaa'ee sa'aa 20 irraa iyyuu hin danda'a. Muniira ammoo waan nanaasa'u jiru na dhaga'u jirtaa waan nanaasa'u jiru namoota manni itti walqixaa taayimii deeqaa shan fudhatee haasa'ee irraa bu'uudha malee asirra taa'ee deeqaa meeqa wal mormuu mitii siin jiran mana koolee barabbaa akkas taanaan nama kaanu gurii jechaan si gaafadhu deebisaa naa kennu. Ani gaafii deebisii hojii deebisaan jiru namni hundi asirra bahee waan ibsatu ibsataa siin jee gaafii deebisii hojii godhuufi miti. Nama asirra jiru kana akkas eega taate abbaan tokko gartee kanaa wajjin dubbachuu fedhu anaa si deebisa kanaan juugaa namni nama wajji haasawa. Amsa mootummaan Muniiraa faan ni tuqame mootummaan Muniiraa faan namni tuqe seeraan gaafatama. Laal mamme laal. Wallahi isinin mi koytu kaysan waan Muniira oy me qalbe saqiya oy agista Muniira namni nu sin tazabu me koy bobbas gaafi takkan gaafadha ishi isin maal gaafi na gaafattimi ana gaafata koy ame atiin tuni oromoo ta'uu tana laalame baalagummaa xiqqaa guddaan qabu laal oromoo irratti gizee afaan banuu fedhu namni hundi akka itti haasa'u laalame maatii teessan ganda keessa jirti maaliidha itti Muniiraan namtichi arra khalee achi abiyya afaan banu jiru siitu afaan banu jira malee gowwaa badaa siitu afaan banu jira namtichi abiyya arrabseetu san bakka ati jirtu san jira ilaa arraa eega khalee saniitiif as jidduu maal goote ati dhageeffadhu na dhagayi ani qaama mootummaati miti ani qaama mootummaati kaniin dubbachuu jiruufu sagalee ta'uu fi mootummaa kiyyaaf arrabamuu bakka nan jirutti silaan humnatti qabaadhe edaan mana hidhaa bulcha. Isaan warri humna qabu san gaafachaa irra nuti san gaafachaa irra bakka kana arrabdiin jiru kun goota. Anilleen sarumaan gaafachuu jira. Maaltu isin waan kana maa mormita jalqaba waan kana maa nu mormita nuti namtichi achi taa'ee qaama mootummaa waan san dalage hawaasa keenya akkasitti xiqqeesse aannan gurguruu fi qillee gurguruu baas dhuftan nuun jeesan ilaa irraa hin hidhamne mootummaan sanuu maal godhu jira jenne ati kana gad dhuftee mormitaa na wajjin. Afoinuun beeni laala. Ayin jenne akkanan jenne ammarra deebiteen dubbata mootummaa kan qabdanii mana sirraa diigee naan jechaa jirtaati. Masirraa diigee qaboochaa ati ni manne. Baga narraan diigee jedhu fesitti ni manne ani. Injirjiiri namaan mootummaan hin jiru jechaa jirti Itoophiyaa. Mootummaan narraan diine jechaa takkaa jedheen beeku ani.
akkasitti kam Daa'imni sheexaan rajiim. hinjenne takkaati mootummaan irraa hin diine mootummaan ta'e nama Isin ajaa'ibu garuu dhiiga Oromootiin hangorratti dhaabatanii hangorratti taa'anii har'a taankii diroonii qabatanii uummata Oromoo ajjeesaa uummata Oromoo irratti diina sassaabaa lafa keenya sharashanii diinaaf itti kennanii namni barbaade lafa keessa Dr. Abiyyi Ahmadiin sharaashare mootummaan gabadha ammata 550 isin gabroonsee sharaashare sanis ni deebisaa jira. calleedhanii dhagaanii yoo gaafa nuti lafa duraa kan namte deebisaa jira. Uummata Oromoo isinin ajjeesna haadha kee beekna abbaa kee beekna jettee uummata Oromoo irratti eenyummaa ishee agarsiisti jechuudha. Ilaala mootummaan waan tokko hin fiddan jechuudha. In lolla Oromoon ilma leencaati. Basaastuu 4 kiiloo keessa sassaabdee sassaabdee sana kan ishee eeggachaa jirti. Dhiyoo kanarratti dhiyoo qanii keessan eeggadhaa baay'ee jibbasa dhuunfaa keessanii guyyaa amata meeqa taphataa maaliif hin jibbi ammoo hogguu inni waa'ee Oromoo dubbate namni gisee irratti duule gabbaatanii alagaadhaaf kuusa ta'uu qabdan. Mootummaan jibboo Oromoo maqaa qabanii fi nuun illee hin jibbin. Maal godhani mootummaan achi aangoo qabatanii waggaa 7 caalaa achi taa'anii uummata Oromoof maalitti kenna? Maal godhani uummata Oromoof? Waan ofii. Uffatti kamaan isinii godhan feetan isin dhuunfatti sabaa sablammii 85 olii waliin bulchu jira biyya gurbaanii. Muniira amma kana jettu tana osoonii fi namni har'aan tana dirree dhawaa keessa taa'ee akkas jee Muniiraa ta'e galgala kana achi iyyitee sagalee naa taa'aa jirti amma silaa hidhaadha gabaabaa walitti himna. Baay'een gaddi garuu. Laphee guuttattee gisee isin akkana jettu kana. Nirrifadde Osoo Muniiraa taate wallaahi daqiiqaa osoo hin geenye mana hidhaa bultiin siin jee mana hidhaa. Dhimma kana nuti kana gaafachaarra. Wannummaan anaa fi gurbaa san adda godhu maali lafa teenya irratti? Gaafiin kiyya kana. Wannummaan Muniiraa fi gurbaa san lafa teenya irratti adda godhe maali? Gurbaa anarra maaltu kabajaatti godhe lafa tiyya irratti? Bakka dhaloota kiyyaa irratti waan kiyya irratti gurbaa ana caalaa maaltu kabajaatti godhe? Kana gaafiin kiyya. Muniiraa osoo taate har'a carqii afaan kaa'aniiti. Gurbaan kajee kaleedha tan karfin irra fudhatamu jirti obsaaree. Kajee kalee bar. Osoo si taate bar galgaasan kuttaa jenne. Gaafiin kana dhageeffee. Mucaan nama tarkaanfii irra fudhatanii miti. Mucaan citizen biyyaalaati. Osoonii fi Muniiraa taate afichaa jaamaa hin jaamu tokkollee wanti akkasii hin jiru. Mu'aaz Mahammad ijoolluma feemasii xiqqoo tan osoo taate har'aan tana mana hidhaa jirti gurguddaa dhiisii wuyi. Ati maal haasofte? Afichaa wanni jaamu nu qofarratti jara qofarratti haa dalagaa. Nadagai murtii guutuu guyyaa tokko gabbee Khadiir Jawaar qeeqeeti paatrool direeda warraa Finfinneetti isa barbaaddee dhabdee qindeessaa manaa fuudhanii makiina irra darbanii kutaniin mucaa isaa wajjin mana galu. Muniiraa waan san quba qabdi mataan. Tiishartii haa caalu tiishartii. Lafarratti filannoo fi adeemsi amma deemaa jiru waan godhameef. So Muniiraa teenya xiqqoo ati bakka sanillee hin geenye biyyuma keessaan jiru isin beekaa. Uma dila sana akkasitti ilaalama. Namnummaan amala kiyya beekuu mee dhaabbadhaan anamma isaa wajjin haasoo fedha. Ililli miti maali ililli Ameerikaa teessee Muniiratti ililli darbita. Yaa maammee nuus ta'uus ati faana beektaa gattaa yemmuu taasisii wayyaa. Warra akkana ililli ol darbu Ameerikaa taa'ee maa ililli sirra darba? Baga darbe. Anu waan sarratti xayyaara darbe amma leenca sirratti darbu diimaa labu yoo nama. Ani amma dhaggeeffadha ani qalbeessaa nama siyaasaa ni qalbeessaa wajjin haasa'uu fedha. Ililli sirratti ol darbe. Ani qalbeessaa wajjin haasa'uu fedha oguu takka maammee dhiifama na godhu. Obsi Muniiraa iyyeen haasa'an fedha obsi. Yaa qalbeessaa kana ni jaalattaa beektaa Muniiraa duraan waan. Qalbeessaan eessuma kiyya. Obsi Siyaasaa keessa eessumni jiru gaa'e qalbeessaa gisee dhugaa jirtu sitti hime booda eessuma kiyyamaa kanaan jettiin jeeniin. Akkas yaa. Asaa guutuu ammata meeqa ol beena natti himaatis jira ittis himaatiin jira rakkoo. Laala obsiidhaan nin xumuraa yeroo takkanaa qabi Muniira. Laalammaa dubbiin TikTok irratti hooggantoota mootummaa gurguddaa sadarkaa federaalaa. Gis takka nama 600 jirtan dhiifama qalbeessaa kiyyaa. Namni 600 jirtanii gis takka mee gaqqabaa taaptaa akkasumatti itti gaqqabaa hundi keessan. Carraa nama hundaa kanneetiin namni hundi gaafii gaafata harree barbaada. Koppiliin killee godhaa deema. Koppiliin godhuun vaayiraal dabalaa namaas nuuf fida. So koppiliin killee nu godha fayyaa ta'a. Diinaa muftii kabajamoo ministeera
haajaa alaa kan turan jalqaba gaafa bara wayyaanee ambaasaadara kan turanii fi erguma biyyaan godhufanillee ambaasaadara kaayiroo kan turan sadarkaa gorsaa Director of Minister Itoophiyaa Abiy Ahmeditti illee sadarkaa Directoratti kan turan sadarkaa miidiyaatti dhufanii TikTok irratti ayyaana fa'aa wajjin yeroo isaan haasa'an agarra. Mootummaan jara keenya akka malee waan hojjetu wallaalee jira. Mootummaan kufaatii hamaa keessa jira. So wanni dhiibbaan isiin Hamzaan faan, Maammeen faan, Gadaan faan isiin asirratti godhu jirtan diina muftiin mana gabbaafte. Jara keenya hojii laaftutti hin jirru quba qabaadha. Waan keessa jara asirratti hin beeka. Jarri qulfiin asii isiin itti micciiraa jirtan bilchiginnaan warroota miidiyaa irratti haasawan caffee fallee gabbaasanii waamichi mana kaabbuttatti caffeedha godhamee caffeen sodaachuu haasawni dhoon mana caffeetti illee wajjaasanii bilchiginnaan gooliin itti galu. Qaamni diimaan labuufaan dirqamaan gadandamatu bahataan jiran ayyaanaan faan waan jedhamurratti xiqqoo ayyaanaan haasawa bareedaa haasawaa jira. Ayyaanaa cinatti namni haasawa kana barbaachisu ijoolleen haalaan miidiyaa kanarratti haasawuu dandeessu ijoollee karaa bahaa kana waan taateef diinaa muftii itti finna waan jedhu diinaa muftii nutti fidanii jiran. Amma diinaa muftiitti hojii haasawuudhaaf adeemnu beellama qabannee diimaan faan kufanii jiranii baay'inni gaayoo irraa dhaabbatillee dhiifama goonaa uumaa rakkoon qabu lubbuu namaan caaltu baay'inni diimaan argatu. Lubbuu ilmaan Oromoon caaltu. Kanaafuu yoo dandeenye ogaa gargaarsa walii buunee goonaaf diimaa keenyaaf yoo gartee maa baay'ata kiyya isiin ijoollee bahaatu lokkokkerra dhaabbate kajeelu taate bifa saniin nama Ameerikaa jirullee gargaarsallee waan barbaadu bifa saniin bira kun amma gaanu atakaaroon nuufi kabajamoo gorsaa ministeera biyyattii obbo Diinaa Muftiitii fi ayyaanaa wajjin hojii ta'uu deemu ayyaana baay'inaan afaan Amaaraatiin kasaan haasawanii warra Amaaraa kana itti haasawuu fedhan. Gara Oromootti dhufuudhaaf adeemsi isaanii amma gara Diimaa faatti dhufan ni fidanii of qopheessinee warra kanaa wajjin haasawni nuti qabnu ni jira isa of gaafachuudha. Manni nuti amma Diinaa Muftiitii wajjin ministeerri biyyattii hojii uummataa dhaabee TikTok irra dhufee akkam jirtan nagaa waa'ee Abbaay irratti giddi Abbaay jedhanii waan Abbaay irratti osoo miidiyaa biyyattii qabanii miidiyaadhaan dabarsuu dhabanii gara sooshaal miidiyaa kanaan dhufanii taa'anii sa'aatii fudhatanii sa'a 2-3 sa'a 4 ta'anii haasawuun isaanii dirqama kanaa biyyiitu laate dhiyoon tana jechuudha. So warri miidiyaa irraan jiru propagandaan keenya cabee jira. Ijoolleen nuti gara miidiyaatti raayyaan miidiyaa bobbaafame laafee jira. Nummaan gurguddaan ani mataan kiyya gabba'uun qabaa jira biyya ammatti gara siyaaya isaa warreen isaadhaa wajjin akka marateetti qaama keessoo isaanii sirriitti hin beeka. Garuu dirqama dura Diinaa Muftiitiif hooggantoonni biraatti illee hedduu jira miidiyaa kana jala itti gaafatamaa information of Itoophiyaan federaalizimiin TikTok Hamzaa kana jala ture reefu as jalatti hin arge. Annin beeka sirriitti ol beena. Information Itoophiyaa abbaa fedhe jeesee abbaa fedhe qonni godhuun as jala jira. So amma wanni Muniiraan akkatti hottonfattee waan kana jettuuf waa argatteetii miti. Siyaasa kamuu keessa hin jirtu isiin ammachi keessatti yoon gartee Abiyyi kun akkanaa miti jedhan dhiisan yaaduma jettuufi gartee biyya keessa jirti jiraachuma tokko waan mootummaaf illee miseensaa miti hedduu waan takka illee miti isiin amma jiraattu. Masalaa jiraattee mana jalaa diigan jiran akkanuma laaltanii wajjin mormii godhuu dhiisuutu isin irra jiraatan akkanaa dhiisa. Kanaaf nuti amma adeemsi amma isin qabdanii mana gabbaaftan hoggansa guddaa sadarkaa biyyattiitti biyya bulchu hojii uummataa dhiisee gabbeen hojii haasa'u biyya shoorar keessineeti jirra jara keenya. Biyyi nu harkatti kufuuf deemti. Qabsoon eegallatuun qabsoo jabduudha. Jabaadhaa itti fufaa Diimaa Labuutii sol nu baasaa jala jira fayyaa ta'e Hamza. Muftii barbaanna Diimaa Labuu nama bara amma Muniira irratti bar qurxummii takka ol darbuu dadhabee harka namaatiin ibidda qabatu. Aboo qurxummii ani wayii waa barbaadaan nama dalagatee biyya barbaadu qurxummii barbaadaa miti dhabbee pirookamaa meemaa. Diimaa Labuu waan barbaaddu wanni takka yoo leenca ol darbe qofa Muniira irratti ol beenu wajji haasa'uu danda'a. Sanii achitti immoo. Meeqoo imaame maayin buuf deemti dubbattee abuutu mee maayi. Galatoomni Hamzaa. Ani akka dubartiitti Muniiraadhaaf jechuun wayita isin dubbattu waan dhaggeeffadhaa turee fi isimaaf waa himuuf dhufe maaliif lallabdanii as gubbaarra teettanii maaliif iyyitanii ka isin jetteef iyyan isaan osoo hin ta'in tasgabbimaan waan iyyinuuf san himuu fi barbaada. Ilaal Muniira ati biyya keessa jirtaa meebii oduu akka nu quba qabnu kanatti quba qabaachuu dhabuun mala. Wanni nuti asirraa iyyinuuf ummata keessan ka cinaaqsan keessaa buqqeessan jedhe ka ummata Wallagga keessatti dhumaa jiru
ummata salaale keessatti dhumaa jiru, ummata buqqa'uu jiru miliyonotaan, ummata dhumuu jiru, ummata gaafa abbichuu abbaa malaa biyya bulchuu jiru keessatti ka ummanni keenya ka daran gaafa Tigreen nu goote caalaa waan amma tahaa jirutu irra caalaaf iyyuu jirra asirra. Namni iyyansaaf suusii qabu hin jiru yookiin dammoo abiyyiin buusnee marroo achi kaahuuf marroo achirraa buusnee jawaarin achi kaahuuf osoo hin taane warri kun martinuu Oromoodha. Dalagaa isaanii irratti hundoonee iyyuu jirra. Dhukkubbii haati teenya achirraa boottu ka ilmaan teenya achi keessa dhumuu jirtu ka obboleeyyan teenya achi keessa gudeedamuu jirtu santu nu iyyisiisa. Lafa Oromoo ka fudhatamuu jirtu ka cinaan Somaaleen fudhattu ka asiin Amaarri fudhatu nu iyyisiisu jira. Kana hin jirtu jechuuf atillee ima agarta. Immoo sittillee hin faradan namni biyya keessa jiru gabbahee sagalee ta'uu hin danda'u. Namni abiyyiin deeggaru har'a tikeeta karaa takkaa qofa muratee bahee waan seena waan ta'eef jecha isa mormitanii isinin jiraattan hin jennu soo hin mormina. Immoo nuti rakkoo ummanni keenya keessa jiru kanaaf asirratti ni lallabuu jirra. Kana waan nu garsiisu. Gaafa dheengadda gaafa direedha waan Itoophiyaa Oromiyaa turtee gaafa isinin jedhu san gaafas warri mootummaa kana deeggaru hundi asirra bahee dhiichisaa oole. Somaalee jala jirti. Daangaan Oromiyaa cuftinuu Somaalee jala garuu jirti. Cinaan Amaara jala garuu jirti. Ummanni buqqa'uu jira. Ummanni beelahuu jira. Biyyaa bahuu jira, dhumuu jira, miidhamuu jira. Paarlaamaa gubbaa taa'ee uummata Wallaggaatti fixe isinii himaa ture. Sansanullee hundan agartu nuti bishaanii fi misoomni dalaguu jiru nutti mul'achaa hin jiru. Isin karri isin argitan kara biraa, karri nu agarru kara biraa. Wanni nutti jabduu wanni nutti jabduu lubbuu namaati. Yoo lubbuun namaa jiraatte karaan illee haa baatu. Ifaan illee haa dhaabatu, bishaan illee haa misoomu, lafti illee haa daraartu. Laakiin wanni kun hundinuu gaafa ilmoon namaa jiraatte, lubbuu namaatiin jiraatte kana hunda hawwina. Nuti amma afaan gaafachaa illee jiru, lafa illee gaafachaa hin jiru. Wanni gaafachuu jiru ilmi Oromoo du'arra nurraa haa dhaabbatudha. Lubbuun ilma namaa bilaasha malee hin bahinidha. Wanni nu iyyinuuf saniif malee namni asirraa taa'ee. Hayya Habiibti dubbii namni carraa qabaa. Mana tokko akka namni daqiiqaa shanii hojii haasa'uun hin danda'amu. Anin bu'aa Oromoo akka kennaa wanni mormii. Ayyee dhaggeeffadhu. Mee dhaabbadhu hin bu'ini dhaabbadhu gaafiin si qaba. Mee abiyyiin eega dhufe waan ofii watti kusha dhaabbadhu. Obboleetti qofaafittu kawaashin dubbachaa lafa ishee isan ta fuudhee namaa kanne meen takkanaa'ee maalamaami lafa abiyyiin fuudhee namaa kanne. Yoo ta duraan fuudhamte deebise malee ta inni dhufee namaa kanne tamime. Tam deebise mee tam deebise. Tanu deebise san nu himime. Ta inni kanne naa himeeti. No ta inni deebise itti ta deebise tami ansii hima. Ta inni mootummaan fuudhee abiyyiin eega. Ta inni kanne meessoo fi. Gurraadhaa meessi eenyuuf kanne. Madda walaabu. Hordoftoota jidduu kannee jira. Laal Oromoon akka jette harree dadhaban gurboota jedhan dhaggeeffadhaa. Dirree dhawaa mallasii kanne jijjiga mallasii kanne gaafa san gabbaatanii mootummaa kanarratti qafaan banuu miti. Mallas irratti maa qilmaata kan dubbatinaa isin. Mallas osoo aduun guyyaa osoo ijji teessan tanaati osoo abbootiin teessan jirtuu kanne dirree dhawaatti fi jijjigaawi. Gaafa san maal dubbatinaa. Mallasin eessaan gannaamna. Oromoo irratti faayidaa qabdanii mootummaan ta Oromoo taanaan dubbiin tura akka isinii dhufte. Sisne sanii bar isaa fi sirnallee. Eenyu dhabamsiise fedhii isaati uummata shiitii torba bulchee du'e kan isin irraa kaamtanii jiru amma mallasin eessa jira amma mallasin jiru abiyyitu jira gaafa mallasan mukatti isin cabsee isinidhee akka fedhe isin godhee cidhaan isin tumee haadha keessan dura gabba'ee isin ajjeesee lafa keessan namaa kanne jechama abiyyiin rabbaa isan kana gaafa sammaan qaaqina. Dhabama isa gooneeti gowwaa keenya kana finnee aangoo itti kanneen. Gowwaan keessan barnoota isaatiin bakka san dhaqe guyyaa tokkoof namni geessin jiru. Barnoota maal barate? Eessa qaree? Namni ijjansaa waliin galu barra ijjansaa fi miti waan lafa jiru waliin haasofne yoo waan lafa jiru waliin haasofne malee walitti iyyuudhaan wal arrabsuudhaan namni waa waliin. Muniraa bu'ii amma meetti muniraa ni mari'annaa deemate mafirra amma gadi. Anamani kan jiru Oromoo I don't know maaliif akka amma isin maayii gaafii gaafatte. Waan takka naaf himii jetteen. Itti muu jira waraana gurraadhaan bolee isa kennee. Saniifuu mucayyoon deebisaa osoo deebistuuti isin waan biraa itti haasa'uu jirti. Wanni abiyyi deebisee hin jiru waan kan nama yaa jara keenya
mee akkiniin jeeti abiyyi yoo qeequu feetan abiyyiin kun oromoodhaa afaan keessan beeka bilbila isin jalaa kaasa kophatti bilbila qeeqa yeroo adawwii irratti Mubeessa jedhamu guulinaamee Mubeessa jedhamu gashi. nama waliin cabsinaa namaan cabsinaa waliin cabsinaa deema abiyyi waan barbaadan gaafadha afaan keessan beeka gaafa namni lafaa ka'e ittiin guulina adeemsa nuti Muniira teenya kin jeeti haasawni walitti gannaqanii akka shuumoo affeelu jiranii fi boqqolloo fi wanni wal dhooytuun goolu bishaanii wajjini dabaree irratti haasawaa please. Ani sinirraa bu'aati nagaan ola gara tokko waan carraanaa kenniteefi immoo namni yoo seeraan waliin dubbanna jenna akka waliin dubbanna nama iyyan isaanii waan ofii waa beeka jechuun iyyeef lallabee fi miti. Muheeku Muniiriin ko nu asfararraallee jirti sigalee waan tokko waa'ee mootummaa qeeqdaniinnaan illee injiraattanii of eeggadhaa maaloo jechaa jirti sirri dubbii dhugaati. Muniira ilaalaa kaa. Kanaafi kaanuun immoo bakka Muniira boodana Ganda keessan beektu sodaannu Muniiraan ganda keessan hin beektu. Adeemeetiin jira habiibiidha. Way Muniira teenya yookaan muu qodhadhu taa'ee akka dabareen keessan namooti yookaan boodana lafa abbaa keenya irratti nuun ilma Oromoo ilma leenca eenyu abbaa ishee sodaanna jechuudha. 4 kiiloo keessaa achi teessee sodaattuun kun jechuudha. Ergamtuun kun jechuudha. Uummata Oromoo irratti ergamtee ofishee kan hin beekne mootummaan ishee sana wajjin nama biraaf waluma wal sodaadhaa malee namni Oromoo as keessatti dhuftanii kan sodaachistanii hin jiru. Dhaggeeffadhaa. I'm telling you the truth. Deemi zaayijji mittaasfaraarri asfaraarri. Afuuftu. Anyway, jalqaballee namni kan bilisoome wajjin bilisoomeera kan jedhu dhiiga Oromoo irratti kan qalladu lafa Oromoo qabeenya Oromoo irratti kan qalladu wajjin teenyellee haasa'uun nuun already bilisoomeera maal abba keessa fiddu waan tokko dubbattanii naan isin agarsiisa namni kan jedhu wajjin teenyee haasa'uun jechuun to be honest nutti ulfaata seriously. Anyway, the end of the day. Malbeesa diimaa labu yaa ol harkiseellee diimaan si sodaatensaa dhufuu didee ala kulli haali bakka qalbeesaan jiru dhufuu sodaatan aan jedhanii. Jabana. Oh, Muniira nu deebisa. Ay, namni haroo inillee nyaachuu qaba. Muniira teenya kottu. Ifumaaf barniin deemattee buute kaayee. Miu kabaddu taa'ee jenneen faraqaa eeggadhu. Isinni maqaamaniin deema fixattee buute garuu hin beeku. Mee Alex. Na ol deebiste dhiifamaa bagana ol deebiste maamee keenya rakkoon qabu mallee niin bu'aa. Waan ufii dhaggeeffadhu ati waan ufii tajaan. Dhageessee ati waan akkana si keessaa si qulqulluus ni beeynaa ammoo as gubbaa teessee kilmaata kanaan hin jinaa. Kilmaata kana booda. Jecha waliin hin jinaa kalaas rakkoon qabu jecha waliin hin jinaa.